وانت هو قدم لي فوني هيري أيانا ورخينا عندي دا جلال تيتنا سما 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 يواليف نقود الدان يواليف نقود الدان نباتون دان دياني وانت هيرمني قدم لي هيريني ورخي سنددني أبدو تيتياني يواليف نقود الدان يواليف نقود الدان نباسون دان دياني أبشر يا بو هرتتو مئيتتو هندرة أنت دبو منا دبمونا رجرا أنيغان في أركدي هافتوغا تورا هافتوغا تورا لداني استمامي أمانات دورغا مولي أبد أنستيتي بلادا بوامالي أبسانا يكدوغا هنيرو موسي مالي هنيرو موسي مالي هنفودوغا تمالي هنيرو موسي مالي هنفودوغا تمالي Ega, akam jirdan kam jam tata for forex entertainment kung kopi kayak terban tiro taka forex entertainment terat ni dia tu kopi kara jalan ga aku makanan durati talai tin nuti ergitan jalan mil koit wakau jalan tati nama durang gol jalan caturtan kada mau jinin terete amma boleh jirtan akasemua nama tu jirenya katan katet pagagudo kabu wae nama tani kara kayak ergitan ini tu mau debifne kara foda forex entertainment itu nama samperan tin gajura kopi ganya raga jel kabejira terbang pada gitan kanan malif serba kana wolif tani kajau sin dabo terba kana wonna kamne pamo sena arantan nuge itu terba kana wol kabat ay wala mala makawalin juru wala dufuni tul fatay chura magalat terga tabo borra chura tanabi ule la lut babe balat ro gable terike so sena arantan naga nubrage sena jai bati namni lamen kuni namni dual jalatu wala le fudani bulti jaru warbadan garu iba waratin wanna kun akan tane te he rare amalle mo jare akamle wal jalatan ero miseji wani sana jabo kise miseji kana nu barresu yo nu ergu je chura isi wajji haja isi wajjato jira so dina so jirani miseji kana nu erga kaga je chura sa hesati barresati dugado buchu fna mala makol jalo do banka mo da basu hindando maybe diba kawachu danda because namni to ko yoni family raga machun argatin confidence in kawatu duwa khasatu duwarti jalalti family abba warasi iddu murtesa da chun mati sirra khara mati tanagize ruftuti aka confidence yorotu jirenya bulti khayse gize sente wahid du barachu feti namni barsisu mo no mana maduru juru family nisa jalachun murtesa iddu murtesa da so diban khara khana tikisho khara confidence ya irresu male adan dibe kharta ka gesun dondo chu amau dibata da khae inni bijira bakate bijira ka juru da talaya ta tunu hime khunundi sababa jarali shi wajji abu fi shi wajjin baka jiratu hindan da nyete bira de mu ranaw yeje bira be asrati family matin je chuda wanuma rawaya wanuma tanatu rasifta haje jirenya sani khayse senu rati khaysatu be khaynya khaysati be kama da khuni khan anatu zimurte sa khamo won kun sir hamenya kantane namutu be kama da family ntakka won kun sifta sifinta hogga jani niti wanuma rafo ya hatakka yo khamo baka khana kana wanja mu fitti isafiyadu tagudan da asigale sanuma mala menya kantane isina sumana ko bot akati garu mat family namni to ko do isan organille jarra kun adan nafu egabe kamboda akra waya so filani fi jidugale sogolatani fedina jarallo wala meni tille family ila alchata galchani dimma am fakef way talaya khana ko baneti khaba jawul kabata wonno intala nama bra wajin jala dimte fuaf kabra dimte debite infutu wanjo da banka jen talaya ta kanu qate khaba jawul kabat namno koni ergeshi tana jalati ammo bakada ita tani ega debite ta wujin jiratu o khana fedina ita lemen kabatani ibanga sundo so godu batani ammo familin ilmu metaniti fi yadurai ilmu metaniti gafa yadana ammo fedina ita leji dugale so godu tamane jirenyi sa daran akay tulfatu fi ya shuru ka hajra akaka taw godan family lewan kan tiadu kabani edu isal lamani wa icho sontane baka khanati mal tujrabe tara ko khate hejru isal lamanu sontane family da
timurteessus hin dandeenyu yaada bal'aa sirra kannachuu hin dandeenyu akkuma jalqaba jee isaaf yaadanis kabajaa hojii akkuma ta'etti wal qabatasi haa ta'u immoo kabajaan keessattuu amma namni kun nama saniif hanga biyyaa bahu eegagahee soo ilma fi dhabuurra yookaan immoo waan wayii takkaan bal'aadha jaalaltii namas dhamaastii xiiqittis nama galchitii waan fedhanirraa ijoollee nama amma lafaa dhufu immoo wanti godhu akka hin dandeenye namni beekuu qaban jechuun fedheeti faamiliin asirratti waan wayii ilaalanii silaa karaa itti waan fi jaaniin kana ifuma baree irra gahuutti carraa akkasii osoo kadhanii fi dubareedha walumaa galatti xalayaa raantanaa nu ergan kana dubbifneeti waan inni ja'us dhaggeeffannee walitti deemna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qopheessitoota qara jaalalaa akkamii isin nagaya. Ani kanin irraa isinii barreessaa jiru Naayiroobiidha. Garuu kanin dhaladhee guddadhe godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaati. Yaadni kiyyaas akkasii. Michiyyoo takka akka malee wal jaalanna ture. Osuma akkasiin jirru waggaa 3 finnee afuraffaa teenne. Kana guyyaa tokko namni wayii mala itti baasee nama jala deemte. Yeroo isin jala deemte lafti natti dukkanoofteetiin irratti dawwale. Yeroon dawwalee bilbila isii namaatu harkaa qaba. Halkan bultee gana manaaf dawwalte. Anis miira keessa galeetiin hootu jedheen. Ishiinis waan na jaalattuuf haatee nama san jalaa baddee dhufte. Anis fuudhee badeen yeroo san warri koos qottaani kaagoonaa nun jaan. Dhufnee erga dhufnee nutti jijjiiramnaan baabaan kiyyas hin fuusisu intala nama jala deemte hin fuutu jedhee na dide. Tan biraa tafeete fidii naan jee. Anis dinnaan bilishaan qabdee na hiite. Abbaan kiyya natti ajajnaan. Na tumanii anis didee biyya isii dhabee kana hin taa'u jedhee deeme. Naayiroobii dhufee ishiinis akkamitti maqaa kana naaf moggaaftee biyyaa deemte jettee na jalaa hin hafne. Ani amman dhufa naan jechaa jirti. Ani namas biyya alaatii hin qabu. Nama na gargaarus hin qabu waan ta'eef rakkoo biyya baqaa numa beeytanii xiqqoo turii hanga waa dalagadhuu jechaa ni jira. Ishiin amman dhufa yookaan akkan if godhu anaatu beekaa jechaati jirti. San gubbaan ani biyya kanaaf haari'a hojii sarkaan qabu jireenya biyya baqaa wayyaa hireetoo mee isin maal naan jettan maqaan osoo hin fuudhin maqaa moggaateef ishiinif beeyti kanaan naaf yaamaa haadha qubaab. Talaga barreeffamni inni nutti erge akkana ja'a sagalee isaatis akkuma as keessa dhageessanii jirtan gaa yaadas kannachuu ni dandeessan koomentii jalatti nuti immoo gama keenyaan falli isin harka jira akka wallaan akkam naguutanii jeeti daawwattoota forex entertainment gaafate gara biraatiin ishiin tuni amma inni biyya Naayiroobii jira Keeniyaa jechuudha achi dhufuudhaaf deemti ishiin inni achi jiraamti amma inni eegan biyya san dhaqee amman dhaqee jaa biyya san amma wanni kuni akka ergaa qofatti nama wanti biraan geenyu osoo hin taane mee osoo isin taate firra dhaabdanii ilaaltanii maal na gorsitanidha. Amma inni tokkoffaa faamilii dhiisee wanni achi deemeef bakka ishii tana fuudhuu hin danda'initti wajjin ishee hojii jiraachuu hin danda'initti biyyarraan baay'ee biyyarraa bahee eega bahee immoo ishii tanaan adda adda jiraamti ishiin ammoo biyya adiitti na dhiiftee deemtu hin jiraadhu si bira dhufaa jettiin inni amma wanni na kaasu tokkoffaa inni biyya sana amma dhaqee qalamadaati hojiin qabu biyya sanitti lafatti beeku nama biyya alaatii isa gargaaruullee qabu namoonni gaa biyya kanaa kana jiran talaafira biyya biraatti qabatanii namni achi gargaara inni kana hundarra ulfaatu immoo ishiin hin dhufaa jiru ni jirti haal duree garagaraa xumurattee ishii bira akka dhufu deemtudha maal akka godhu karaa tokkoon ishiin jaalataa akka bira dhuftu ni barbaada lammadee ishiin bira dhufte immoo jireenya isaanii gaggeeffatuuf itti ulfaachuu danda'a kophaa isattu namatti hirkateetuma akka jiraatu gaafa lamataan immoo nu ulfaata maal gootanii oduu isin ta'e waan jedhu daawwattoota forex entertainment gaafata isinillee koomentii jalatti nu barreessaa kan jenna akkam ilaalta. Dhugaa dubbachuuf isaan lachuu haala ulfaataa keessa jiran sanuu gama hedduutti ta'e inni isiin isa
ammas faamilii fi rakkoo wajji waa afur waa wayii dila takka walitti jalaa wal qabate biyya baqaa keessatti akka footoo halaala laallu kanaa miti keessattuu biyyoota akka Keeniyaa kanatti jireenyi faamilii godhatanii dhiisii mataa isaaniitiif jiraachuun akka malee ulfaata. Atoo kaastee jirta nama biyya biraatti yoo hin qabaanne nama si gargaaru yoo hin qabaanne hedduu ulfaata. Bakka kanatti isiitu hubachuu fi qabaadhaan akka kiyyatti. Isiif jecha wanna kana aarsaa tarkaanfii hangan takka gata tarkaanfatetti kana boodallee isaaf filannaa osoo dhiiste jechuun murannoo isaaf osoo dhiiste because akka jaalatu agartee jirti jaalalaaf maatii isaatiif hunda dhiisee namni maatii irraa laaftuutiin boobee kadhu eega tarkaanfatee biyya tana keessa dhufetti biyya baqaa kana keessa seenetti isiin ammoo hanga waan wayii takka karaa qabatuufitti jechuun namni hundinuu pilaana qabaa mire pilaana sanarra gargaartee osoo hubatteefi injechuu barbaada wal bira dhufanii waliin jira garuu namni jaalate gaawwan namni jiru obsasiin qabu jaalatu umrii gaafa ijoollummaa jala qabu wanti jettu kana rakkoo san daran namicha kanaa wajjin jiraatee wajjin rakkadhu waan jiru irra filatta ammas rakkoon tuni nama lamee wajjin jiraatee nagayaan jiraachuun ulfaattee yoo rakkoo hamtuu keessa waliin seenan jaalaltu misi isaanii tunu boruu dandeetti. Noonni boruuti jaalatti. Hedduu ulfaata jireenyi ulfaatu irraa kaka'ee rakkoon isaan jettu ni sheena namni laala kana dhiibba hedduudhaan gisaniif walitti dhufe jaalala yeroo kanaa ammaan tanaa utuu kana laalanii wanti hundinuu akka ammaan tanaa kanan ta'u haalota jireenya keessa gise seentan aarsaa kafaluu si barbaachisa kufuu jira sangubaan ammoo rakkoo irratti osooniif waacuu candilli kun duuban jiru gaafa walitti dhufanii wanni wayii takka ogoo uumame duraanuu faamiliin tanteenan jaalanne jechuuf dhufa deebi ammas ani waan akkana ta'e bakka waan wayii irruu takka agartee waan akkasiitu dhufu sunneen akkan dhufneef ammoo amma isaan nama bayyana taadha because hangan takka eegeefirraa wanti jechuu eegalan baratan jechuu fedheet so wanni kun hunda kan dhufneef jaalala hangan takka eega walii qabaatan yeroo hanga murtaa'e takka walii kannanii waan dhaabbataa wayii irratti taboodanis isheenuu inni ammoo hunda caalatti faamilii amansiifachuuf silaa yaalan hedduu bareedadha hunduma qaarumaanuma baquma sana hundarraa'u silaa faamiliitti matti isaanuma kan amansiifachuuf rabbi garaa laaffisee fi yaalan hedduu bareeda jee yaalan. Hedduu gaariidha amma inni biyya biraa jira biyya fagaateen deemne keenuma jira Keeniyaa fi Itoophiyaan ammoo wal daangessanii inni illee biyyatti deebi'ee jiraachuu nama danda'a. Rakkoon biyya namatti rakkatanii fi biyya ofitti rakkatan illee adda adda biyya namatti rakkatu biyya ofitti rakkatu irra wayyaa keessattuu gaafa faamilii taatee nama biraa ofitti taatee biyya keessa yoo jiraatanii faamilii isaa sana rarfatee biyyatti deebi'ee hojii rakkatee irra wayya. Ammoo yoo haala keessa jiru keessaa beekaa nuti murteessuu hin dandeenyu yoo dhiibban hanga suntu jiraattee biyya irraa duraan bahu taate isaan lamee walii obsanii akkuma ati jette yeroo mijoottu eeggatanii bareedadha moo namni jaalaltii obsanamaaf hin kennitu nuti gaafa jennu kana isin ammoo daawwattoonni forex entertainment mee yoo isin taate wanni obboleessa keenya mudate kuni isin maal gootan ifirra dhaabdanii yoo halaaltan taate yoo isin taate maal gootan jennee isin gaafannaa isin ammoo yoo ana taate akkanan godhaa jaati koomentii jalatti nu barreessaa obboleessa keenya kan xalayaan nu erge kuni koomentii keessan jala yaada bareedaadha yookaan yaadni kun bilchaataadha na deemsee yoo fudhatee yaada san hojiirra oolchuu danda'a koomentii jalatti nu barreessaa tiriin jenna xalayaa akkanaa yoo qabaattan taate lakkoofsa as jalatti gartan kanaan WhatsApp yookaan Telegiraaman nu barreessaa sagalee yookaan viidiyoo nu ergaa tiriin jenna namoonni kallattiidhaan dhuftanii seenaa jaalala keessanii sheer godhu yookaan qooduu barbaaddan ammoo yeroo hunda ulaan teenya banaadha tiriin jenna. Hanga dhumaa sagantaa teenyatti nu waliin turuu keessanii hedduu akka galatoomaa. Torban qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.